Misoomni koriidarii fi qarqara laggeenii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru. Kun yeroo hojjetamaa jirutti namoota ogummaa garaagaraa qabaniif carraa hojii bal'aa uumeeti kan inni jiru. Akkasumas erga xumurameen booda misoomni koriidarii kun naannoon sun hawwataa waan ta'uuf manneen bunaa hedduun ni hundaa'u, kaafteeriyaawwan hedduun ni banamu. Akkasumas namoonni hojii qulqullinaa hojjetanii fi eegumsa naannoo irratti muuxannoo qaban hedduun qacaramanii hojii ni hojjetu jechuudha. Amma bakki itti argamu kun misooma qarqara lagaa naannoo Anxooxxootti darbe ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin eebbifametti. Naannoo kanatti hojiin misooma qonna magaalaas ni jira. Naannoo kanatti akkuma argitan misooma injooriitu oomishamaa jira. Namoonni oomisha injoorii kana kunuunsaati kan isaan jiran. Mee namoota sababa misooma koriidarii fi qarqara laggeenii kanaan dameewwan garaagaraa irratti bobba'anii carraa hojii argatan kan dubbifnu ta'a. Baay'ee namatti hin tolu, carraan hojiillee baay'ee rakkisaa ture. Amma koriidara lamaatiin erga hojjetamee dargaggoota baay'eef carraa hojii uumeera. Isaan keessaa anillee tokko. Galii asiin argadhulla ያው ማቲ ኮቲን እንጅራችሳ ዳይመን ቀባ ጆሌ ኮቲን አንበርስ እነዚህ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ለወጣቱ በጣም ብዙ የሥራ እድል ይፈጥራል። hojiiwwan hojjetamaa jiran kunneen dargaggootaaf carraa hojii bal'aa ni uuma. Amma rakkoon carraa hojii jiran se'u nu biratti hanga namoota 15tti carraa hojii argate. ሰው ለመዝናናት ይመጣል በተለይ ቅዳሜና እሁድ namoonni bakka kana bashannanaaf ni dhufu keessattuu sanbattan irratti ni baay'atu duraan hojiin qabun ture mucaa koo waliinan mana oolaa ture ani carraa hojii gaariin argadhe ofirra darbees nama afuriif carraa hojii baneera hanguma maamilli keenya dabalaa adeemu nama dabalataa ni qacarra በፊት ስራ አጥቼ ብዙ ወራቶች ተቀምጬ ነበር Kana dura hojii dhabee ji'oota hedduu dabarseera. Wayita ammaa kana garuu misoomni koriidarii baay'ee waan hojjetameef kaafeewwan hedduun banamaa jiru. Kun immoo keessattuu warra kaafteeriyaa hojjetaniif carraa bal'aadha. Anis amma fayyadamaa carraa kanaa ta'een hojuma kanaan maatii koo bulchaa jira. Qanim ነው የምሰራው ማታም ነው የምሰራው Guyyaas galgalas nan hojjedha. Carraa hojii bakka kanatti naaf kennameen naannoo kana natu eega. Bakka nama hawwatudha. Mindaan argadhuun dabalataa oolmaa bareedaan asitti dabarsa. Gammadaan hojjedha. Namoonni carraa hojii argatan carraa hojiin dabalata misooma kanarraa muuxannoo hojii haaraa argachaa jiraachuus dubbataniiru. Osoo dilee deesgishin gilirraa isa gishaa giliree aydarumoo isa tamaarrus. Ani ogummaa hedduu baradheera. Hojii dirree kubbaa miidhagsuu keessatti qalama dibaan ture. Kana malees hojii marga dirree afoo chaayinoota waliin hojjechaa turre. Amma hiriyoota koo waliin hojjechuu ni dandeenya. Kanaaf ani misooma kanarraati muuxannoo haaraa argadheera. አሁን ኢንጆሪ ምን አይነት በሁኔታ እንደደረሰ በምን እንደደረሰ ኢንጆሪን kun haala kam keessatti akka biqiluu fi akkaataa oomisha isaa bareen jira. Maallaqaa ol beekumsa nasii argadhetu jaala. Anis osoo lafa argadhee dhuunfaan oomishuu nan danda'a. Daayireektarri ittaana abbaa taayitaa bulchiinsa koriidarii fi qarqara laggeenii fi hoogganaan damee kominikeeshinii magaalaa Finfinnee obbo Siyyum Kabbadaa misoomni koriidarii fi qarqara laggeenii hojii barbaaddootaaf carraa gaarii kan uume ta'uu ibsan. Jalqabbii isaa irraa kaasee hanga ammaatti sadarkaa garaagaraatti hanga koriidarii eegallee misooma qarqara laggeenii eegallee sadarkaa kanarra geenye hojiileen sadarkaan uumamaa turaniiru kan akka kaafteeriyaa iddoowwan oolmaa daa'immanii iddoo dirreewwan ispoortii adda addaa fi kan kana fakkaatan yeroo hojjetaman isaan keessatti immoo qacaramanii hojjechuu irraa jalqabee hojii dhuunfaa isaaniitis akka banataniif carraa uumuun danda'amee jira.